Akkam jirtu hordoftoota kee raadiyoo Rootiyuub oduu gaddaa amma nu ga'e naannoo Beenishaangul Gumuz godina addaa Matakkal keessatti guyyaa kaleessaa qaamota hidhatanii naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti socho'anii lubbuu ilmaan Oromoo qaalii 48 maatii tokko keessaa nama dhabuun keenya baay'ee nu gaddisiise. Egaa kaleessa galgala konkolaataa keessa gad buusanii haala sukkanneessaa baay'ee nama gaddisiisuun ajjeesan. Egaa qomoowwan koo yeroo amma ummati Amaaraa Wallagga Lixaa Gullisoo keessatti namoota hidhatanii 32 ajjeesaman jedhamanii afarsan keessatti muummicha ministeeraa gowwaa Itoophiyaa bulchu Abiy Ahmad fi mootummaa cunduraa naannoo Oromiyaa bulchu Shimallis Abdiisaa fi miidiyaaleen gurguddaan akka ETV OBN biyyattii keessatti hafuura nafxanyaa leellisan iyyaa turuu isaanii ni yaadatama. Egaa qomoowwan koo lubbuun ilmaan Oromoo fi sabaa fi sablammoota biroo akka wal caalu nutti agarsiisa. Hordoftoota kee raadiyoo Rootiyuub uummata Oromoo fi maatii wareegamtootaaf jajjabina hawa. Egaa qomoowwan koo odeeffannoo dhugaa irratti hundaa'e argachuuf YouTube kee raadiyoo Rootiyuub subscribe like share gochuun dagatina.